tajaajila kiristaanummaa keessatti fannoon iddoo guddaa qabdi, hiika guddaa qabdi. Lafaa kee miti kun. Saba mataa isaa hin qabaachaadha. Manni kiristaanaa keenya gaafa morma keenyatti hiitu waa malee miti saba qabdi. Sabni karaa biraatiin fannoon armaadha, mallattoodha, faajjii kiristaanummaati. Inni kan biraan kana malee fannoon hin dhunganna. Mana kiristaanaa keenya keessatti fannoon hin dhunganna. Kunis hiika mataa isaa qaba. Callisnee miti. Fu'aa kana wajjin hubannaa akkamii qabna? Kan jedhu yoo kaasnee ilaallu keessumatti iyyuu fu'aa gosa lamadha kan itti fayyadamaa jiru mana kiristaanaa keenya keessatti. Namoonni hedduun hiika garaa garaatti kennuu danda'u. Kallattii siyaasa adda addaattis fudhachuu danda'u. Garuu manni kiristaanaa keenya hiika akkamii kenniti? Siyaasa keessa dhimma hin qabdu kaashee. Waan ta'eef. Siyaasa ol. Siyaasaan olidha. Isaan olidha manni kiristaanaa. Yesus Kristos Waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaa nu barsiisaa. Anis gara gaaffii isaa taanutti yookaan immoo dhimmootuma fannoo kana wajjin wal qabateetti yoon ce'u maaliif mallattoon fannoon filatame mormatti hidhachuu irratti kan jedhu kaasuuf yaaleen ture jechaadha. Egaati tajaajila mana kiristaanaa keenya keessatti morma qofaa irratti miti bakka hundumaa yoo isin ilaalle fannoo iddoo hundaa jira. Yoo ilaaltanitti ta'e jechaadha fakkeenyaaf sirna qulqulleessa jalqabaa kaasee hanga xumuraatti fannoon keessa jira. Gaafa eebbifamnu kan ittiin eebbifamnu maaliidhaani? Fannoodhaan. Kan dhungannu fannoodhaan. Bakka hedduu yoo deemnee ilaalle tajaajila kiristaanummaa keessatti fannoon iddoo guddaa qabdi, hiika guddaa qabdi. Lafaa kee miti kun. Saba mataa isaa hin qabaachaadha. Jalqabuma dudduuba deebinee akkuma jalqaba irratti ilaalle fannoon jechuun dhiphina yookaan gidirachuudha. Rakkina jechuudha. Kiristaanummaa amma Kiristoosiin hordofnee jirutti, amma Kiristoosiin faana jirutti fannoo irraa adda ba'uu hin dandeenyu. Fannoo wajjin jirra. Sabiinsa kiristaanummaan jalqabuma rakkina waan ta'eef dhiphina jenneerra. Kiristoos wajjin yoo gaafa bu'u ni dhiphanna ni rakkanna. Kiristoos dubbatee jira barre. Wangeelii Maatiyuus boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irratti maal jedha? Namoota fuulduratti ni jibbamtu jedha. Ni jibbamtu. Isin garuu jabaadhaa obsaan darbamaa jedha. Kanaaf qofa osoo hin taane isin qofa miti kan isaan jibbani aniyyuu maal ta'e jibbameen jira jechuudhaan kaasee jira jechaadha. Kanaaf fannoon hiika qabdi kiristaanummaa keessatti, jireenya keenya keessatti. Jireenya nuti kiristaanummaa keessatti gisu jireenya fannoodha. Jalqaba irrattis kan kaasne kanadha. Jireenyi kiristaanummaa jireenya fannoon alaa hiika hin qabaatu. Jireenyi fannoo jireenya kiristaanaati. Jireenyi kiristaanummaa jireenya fannooti. Isa kana abbaan qulqulluu Shinoodaa sadaffaan dubbii tokko dubbatu. Maal jedhu? In fact, Christianity life is a practical journey of Golgotha. Christianity without cross is not real Christianity. Dhugumatti kiristaanummaan jireenya karaa Golgotha, jireenya shaakalli karaa Golgothaati. Kiristaanummaan fannoon alaa moo kiristaanummaan dhugaa miti jedhu. Hanga kiristaana taanee jirutti fannoo irraa adda baanee jiraachuu hin dandeenyu. Diraarraa adda baanee jiraachuu hin dandeenyu. Kanaaf manni kiristaanaa keenya gaafa morma keenyatti hiitu waa malee miti saba qabdi. Sababa isheen ittiin hiitu keessaati kan nuti hiiknee ilaaluu dandeenyu inni jalqabaan gaafa fannoo mormatti hiitu keessumattuu nama tokko cuubdee gaafa fannoo mormatti hiitu maal jetti? Ati kanaa booda bilisoomteettaa, bilisa baateettaa, eenyuudhaan fannifamuu Kiristoosiidhaan. Kanaaf fayyina argatteettaa jetteetti ittiin tajaajisti. Namni sun bilisatu boosaa, bilisoomuusaa. Sabiinsaa namni hin cuubamin, namni Kiristoosin hin fudhanne, namni maqaa abbaa ilma afur qulqulluudhaan hin cuubamne garboomee jira. Kiristoosin hin fudhanne waan ta'eef hin amanne waan ta'eedha. Bilisummaan keenya muka lallaban fannoo irratti. Gaafa kana isa kana barsiisuuf jecha mormatti hiiti. Sabiinsa karaa biraatiin fannoon armaadha, mallattoodha, faajjii kiristaanummaati. Biyyi tokko daangaa irratti gaafa oolloodhaan faajjii saba waaqummaa ta'e. Fakkeenya tokko kaasnee ilaallu asirraan jechaadha. Biyyi tokko faajjii daangaa wayii irratti gaafa oolloodhaan biyyi sun daangaa dabartee lafa sanaa yoo qabattu yookaan immoo biyya tokko wajjin oolloolti. Biyyi sun daangaa ishee kabachiifachuudhaaf biyya sana wajjin gaafa oololtu, biyya sanas immoo mootii gaafa injifattee dabarsitu, kan isheen taasistu bakka mootii sanarratti alaabaa ishee dhaabdi. Faajjii ishee dhaqee isheen dhaabdi. Maaliidhaaf bakki kun kanaa booda bilisoomeera, bilisa baheera. Harka diinaa jala hin jiru. Harka isa loluu jala hin jiru. Jettee lallabaa jirti. Manni kiristaanaa keenyas nama cuubamu tokkotti gaafa fannoo hiitu
Inni kanaa booda kan daabiloos miti. Inni kan diinaa miti. Inni kanaa booda kan Kiristoos bilisa baheera. Kan waaqaati. Kan waaqaati. Jettee bilisa buusaa lallabaa jirti. Inni lammaffaan immoo akka inni lallabu qofaan miti kan isheen mormatti. Ati Kiristoosin fudhatteetta. Kiristoosin namni fudhatee immoo rakkina qaba. Kiristoosin namni fudhatee immoo gidirfamuuf jira. Kanaaf fannoo kana yaadachaa jiraadhu. Fannoo kana ilaali. Dhiphina Kiristoosin yaadadhu. Fannoon sitti dhufu fannoo Kiristoosin hin caalu. Dhiphinni sitti dhufu dhiphina Kiristoosin hin caalu. Ati hanga dhumaatti dhaabbattee jireenya argachuudhaaf gonfoo sanaaf ga'uudhaaf fannoo kana ilaalaa jiraachuu qabda. Jettee akka nuti fannoo kana ilaalle Kiristoosin akka nuti jabaannuufi. Kiristoos ofirratti argaa deemna. Akka nuti ofirratti arginuudhaaf. Inni kan biraan immoo akka nuti dhugaa baanuudhaaf. Kiristoos isa fannifame fannoon akka nuti lallabnuufidha. Ifaadha namoota hundumaaf. Gaafa nuti fannoo nama tokkorratti arginu namni sun Kiristoosin akka nu hordofee jiru ifaadha. Namni suni akka inni Kiristoositti amanee jiru ifaadha. Namni sun akka inni fannoo Kiristoos isa fannifame fayyee jiru ifaadha. Kanaaf dhuga ba'umsadha. Manni kiristaanaa keenya kan isheen kanatti barsiistu jechaadha. Kanarraa keetii fannoon akka nuti mormatti hidhannu kan isheen taasiste. Inni kan biraan kana malee fannoon ni dhunganna. Manni kiristaanaa keenya keessatti fannoon ni dhunganna. Kunis hiika mataa isaa qaba. Callisnee miti. Egaa manni kiristaanaa keenya kitaabaan barsiisa abbootaatiin akka nuti fannoo dhungannu nu hajajjii jechaadha. Kana kan taasistuuf ijoolleen ishee eebba fannoo sanarraa akka isheen argattuufidha. Fannoo sanaan akka isaan eebbifamaniifidha. Lafaa kaanii miti kan isaan kana dubbatan jechaadha. Kanaaf fakkeenyaa yoo ilaalle gaarii ta'a. Isa kana jechaadha. Keessumattuu akka nuuf galuudhaaf fakkeenyaa yoo ilaalle gaariidha. Nuti egaati loltuu Kiristoosidha jenneerra. Kiristoosiif kaadhimamnee kudhaamamnee jirra. Maa fannoo isaa hidhannee meeshaa isaa hidhannee jirra. Meeshaan meeshaa Kiristoos ittiin diina mo'ate. Diinni loltuun tokko diina isaa mo'achuudhaaf jalqaba meeshaa hidhatee kan inni bahu waan ta'eedhaaf. Egaati loltuun tokko biyya isaadhaaf waraanuudhaaf loluudhaaf gaafa waadaa sinu jilbeeffatee alaabaa biyya isaatii dhungateeti kan eegalu. Loltuun sun alaabaa biyya isaatii kan dhungatuuf tokko ani biyya koodhaaf maal ta'a nan wareegama aarsaa nan kaffala jedhee waadaa galaa jira. Namni tokko wanta yaade wanta jaallate kan kabaja kan ittiin ibsu karaa dhungachuudhaan. Kanaaf nutis kiristaanonni fannoo kan dhungannu jaalala Kiristoosiif qabnu ibsuudhaaf. Kiristoos isicha nuuf fannifame isicha jireenya nuuf kenne sana ittiin yaadachuuf jecha fannoo dhungannaa jechaadha. Kanaaf hiika kana qaba. Gaafa biraatiin fakkeenya biraa kaasnee ilaalle namni tokko biyya itti dhalatee guddate. Biyya jiraachaa ture keessa biyya fagoo yoo deeme. Gaafa gara biyya isaatti deebi'u jilbeeffatee biyya abbaa isaatti dhungata. Namni kun kan taasise maalidha? Yaaduu jaallachuu biyya isaarraa kan ka'edha bara. Nuti hoo Kiristoos nuuf jedhee dhiiga isaa qulqulluudhaan kan qulqulleesse foon isaa kabajamaa kan baate fannoo Kiristoos yoo dhunganne kun maaf nu qaanessare. Namni tokko gaafa alaabaa biyya isaa dhungatu, namni tokko gaafa biyya isaa dhungatu, nuti garuu kan ittiin fayyina arganne, kan ittiin mo'icha arganne, kan faajjiin keenya jireenyi keenya ittiin lallabame fannoo Kiristoos yoo dhunganne maaltu nu qaanessa. Kanaaf abboonni keenya eebba akka nuti irraa argannuuf, akka nuti ittiin eebbifamnuuf, fannoo kanaan akka nuti eebbifamnuuf akkasumas mallattoo kabajaa ta'uusaa, mallattoo jaalalaa ta'uusaa ibsuudhaaf fannoo kana akka nuti dhungannu nu ibsu. Dhungachuun mallattoo kabajaa akka inni ta'e yookaan jaalala akka inni ta'e macaafa qulqulluu keessaa seenaa dubartittii hijjituu sana kaasnee ilaaluu dandeenya. Dubartiin hijjituun suni gaabbiidhaan gara gooftaa kee Yesuus Kiristoositti gaafa deebitu gara fuuldura gooftaa kee Yesuus Kiristoositti bu'aa imimmaan ishee dhangalaasa miila isaa gajjachaa dhungachaa turtedha. Kana kan taasise jaalala Kiristoosii qabdu ibsaadha kan isheen jirtu. Nutis kan dhungannu ammas fannoo kana kan dhungataa jirru jaalala Kiristoosiif qabnu. Kiristoos fannoo irratti dhiiga isaa qulqulluu kan dhangalaasisa. Jaalala nutti agarsiisu nutis jaalala itti agarsiisuuf jecha fannoo isaa dhunganna, fannoo Kiristoosiin dhunganna. Sadarkaa seenaatti immoo deebinee yoo ilaalle warreen Israa'elootaa makuraaf keessatti macaafa seeraa gaafa dubbisanii namoota kadhannaaf bakka sanatti itti sassabaman hundayyuu maal godhu? Kitaaba sana nu dhungachiisu. Summaa'eedhaaf jaalala wanta sanaaf qaban ittiin ibsuudhaaf kan isaan dhungachaa turan jechaadha. Kanaaf nus fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dhungannu jaalala Kiristoosiif qabnu ibsuuf jechuudha akka walii galaatti yaanta nuti gochuu qabnu.
Ani kanuma jechuun barbaada. Barsaa Guutamaa Goobana dhugumatti sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Egaa amma dhimbibbaa xiqqoo keessaati kun amma riifar gochuudha. Dhaqaa dubbisaa kottaa ilaalaa akka jechuuti. Egaa waa'ee fannoo amma waan baay'eedha kan kaasee dhungachuudhaan kaasee mallattoo fannoo mataasaa maa filanne kan jedhu sargaafa kaasee waan baay'ee kaasee ta'anii waan tokkotti dabaluudhaaf wareegamaa Yoosxinoos kan jedhamu Justin Martyrii nama cimaadha. Mee waa tokkoon si gaafadha. Mee ilma namaa ati nama yoo taate mee yoo tokko dhaabbadhuuti ilaalime. Mee addunyaa kanarratti fannoodhaan ala wanti raawwatamu jira laata jedhimee dhaabbadhuuti xiqqoof laale. Mee ta'ii mitiiti ofuma kee of laali jedheeti mee harka kee akkas bal'iseedha kun amma harka akkanatti yeroo bal'istu maalidha tam? Fannoodha. Mallattoo fannooti. Namni ani mallattoo fannoon barbaadu jedhe ani namaa miti jechuusaadha. Ani nama miti. Amma namni ofiidhaan ani nama miti jedhu jira hin jiru. Garuu otoo hin beekin namni mallattoo fannoon barbaadu jedhu ani namaa miti jechuudha. Kanaaf ati nama miti taanaani nama miti yoo taate moo maal taata jedhi ofuma keetti deebiseedha. Wareegamaan kun mee ati deebisi. Ati nama yoo taate mallattoo fannooti ati dhumati. Deebisee maal jedha? Mee simbirroota laali yeroo balali'an samiirratti bifa maalii qabaatu? Boci isaanii fannooti. Maal jechuudha simbirroon yeroo balali'an bifa fannoo qabaachuun isaanii mee ol ka'i yaada addunyaa kana keessaa jechuun miti hoo jedhan agartee? Yaada addunyaa, yaada nyaachuu, dhuguu, asitti wal loluuf maaliif adda wal baasuu keessa gaafa baatu ol gaafa jettu ol jedhaniis laaluu jedhamiti fannoo gubbaarratti. Haati Kiristoos dubreen Maariyaamiin Yohaannis inni cuuphaan Maariyaamii isheen kan biraas jedhamti jire ol laalanii fannoo irratti ol laalu. Ol gaafa laaltu Kiristoosin argite. Maalirratti? Fannoo gubbaarratti. Argite nuti marti keenya fannoodha nuti mataan keenya iyyuu. Addunyaa kana saayintistoonni qoqqoodan beekumsaanitiin kallattii afuritti qoodan kallattii kaaba kibba bahaadha. Mee kan hundumaa sammuu keessa imaajin godhe mallattoo fannoo miti kun. Eessa dhaqxaa jedha fannoodhaan ala eessa dhaqxaa. Hin fudhadhu yoo jettee hin fudhadhu jechuu keetiin fannoo ta'uu keettu hafaa. Maaf fudhachuu qabdu maaf duuta namni mallattoo fannoo namni tokko maal jedhamu shakkitoonni laphee keenya keessaa qabna. Laphee keessaati mee nutti agarsiisa namni tokko amantaansaa hojiidhaan amantaan hojiin qabne maal jedha Yaaqoob kan du'e jedhe. Amantaadha garuu kan maal ta'e kan du'e. Amantaan hojiidhaan hin mul'anne hojiidhaan raawwiidhaan hin mul'anne kan du'e. Fannoo kan baannu fannoon sun laphee keenya keessa jira meeti yoo jedhamu kunoo jennee agarsiisna. Maaliif seeti? Waraqaa eenyummaa qabda miti jetam barsiisa Guutamaa qabdami. Fakkeenya bakka tokko sakatta'iinsi jira yoo jennu akkati jiraata kana ta'e si beeka namni si ta'u. Akkasuma teessee mallattoo eenyummaa waraqaa eenyummaa fiduu sin jedhe qaba yoo jettee namni hin ta'a. Qabaan jechuun ani Itoophiyummaan koo akkanumatti hin beekama yoo jettiin ta'a. Hin baacca waan ta'eef maal si godha yookaan kabalaadhaan yookaan waayee si kaasee uleedhanis ta'u si agarsiista. Dirqama maal gochuu qabda waraqaa eenyummaa ati jiraataa akka taate beekamaadha. Jiraataa magaalaa kanaas haa ta'u ganda kanaas haa ta'u naannoo kanaas haa ta'u godina kanaas haa ta'u beekamaadha garuu waraqaa eenyummaa baasuu yoo baatte hin dabartaa hin dabartu. Kanaaf laphee koo keessa manatti hin gatee dhufeetti hin ta'a hin ta'u. Dirqama maal gochuu qabda? Baattee deemuu qabda. Kanaaf mee fannoo waraqaa eenyummaatiin wal bira qabsiisa akka biyya addunyaa kanatti maaliif waraqaa eenyummaa Kiristoos wajjin qabnu miti? Baannee deemnee kan agarsiisnu kanaafidha. Waraqaa eenyummaa kiisii keessa godhattee akkuma hin deemne sobdee laphee kee keessatti qabadhee jira fannoo itti sobduudha jechuudhaati. Kanaaf raawwiidhaan agarsiista fannoo kana. Kanaaf iccitiiwwan gurguddaan amma dhuguma itti eettamu. Mee waan jaallatu namni waan jaallatu inni dhuma maalidha? Daa'ima isaa dhamee kan jaallatu daa'ima jaallatame ilmoo isaa kan jaallatu jira hin jiru. Daa'ima isaa jaalala qabu ibsuudha maal godha? Hin dhungata. Wayaa babbareeda bituu fi dandeessa. Kennaa adda addaa fiduu fi dandeessa. Kennaa kenniteef sana maal goota dura dhungattee kennitaaf. Dhungachuun kennaa kenniteef sana caalamoo hin caalu. Yoo jaallate ofitti qabdee dhungatta miti jaalalli inni dhumaa dhungachuudha. Dhuguma dubbachuudha. Addunyaan maal jedhe Phaawulos dhungoo sirrii ta'een wal dhungadha miti. Addunyaan amma sagaagalummaadhaaf wal dhungata.
Jira miti sagaagalummaadhaaf waa'ee badiitiif wal dhungatu jira. Badii keessatti jaalala badiidhaaf waliin gurmaa'an keessatti. Nuti garuu jaalala Kiristoos irraa qabnu sana gubbaarratti dhiiga Kiristoos irra jira. Jaalalli dhumaa immoo kan ittiin ibsamu dhungachuudhaan kanan ala hin jiru. Dubreen Maariyaam ilma ishee Kiristoos dhungatte gaafa jennu jaalalli kana oliitiin jiru cufame bakka. Jettee tareef namni addaan ba'ee ture yaadatta yoo ta'e yeroo Eertiraa fi Itoophiyaan dhiyoo keessa walitti araarri bu'isan walitti walammatanii wal gadhiisuu didanii. Abbaan Giyoorgis Gaasichaa teessoon kabajaa Kiristoos irra taa'ee gabrummaa keessatti nu baase fannoodha qaraaniyoo gubbaarratti. Maaliif mootiin hin murteessa gara bitaaf gara mirgaatti fannifamanii kan jiran sanaan isa gara mirgaatti maal jedheen har'a ana wajjin gannata keessa jiraatta. Na wajjin taatan jennanii aangoo murteessuu kan eenyuti? Kan mootiiti. Mootiin immoo eenyudha? Kiristoos mootii moototaa, gooftaa gooftotaa. Xumura irratti akkuma dhungannu sanatti Kiristoos jaalala nu jaallate kan jaallataniif lubbuu ofii dabarsanii kennuu caala jaalalli kana caalu maaltu jira kan jedhamee xumurame jaalala fannoo gubbaarratti Kiristoos agarsiisedha. Kanaaf dhimbiibnee cuunfinee gaafa dhufnu fannoon isa kanadha. Manni kiristaanaa iccitii kana baattee deemti. Mee koottaa gara iccitii kanaatti warri gaafii qabdanii warri garramumaan baddan hin deebitu. Warri qormaata seexanaa baattanii deemtanis beettanii baddu. Kana booda maal jedha lubni beettanii gara fooniif dhiiga Waaqayyoo kanatti yoo dhuftanii dhiyaattan ani dhiiga keessanirraa cubbuu keessanirraa bilisa. Hojiin guddaan miidiyaan sootiriyaa qophii dhimbii baratti hojjettu dhugaan jiru kanadha. Diddanii yoo baatan garuu dhiiga keessanirraati bilisadha. Yaa dargaggootaa amma ani waan baay'een ajaa'ibe keessatti waan tokkoon kaasa barsiisaa Guutama. Namni fannoon baadhu fannoon dhungadhu yeroo jedhu dhageessa. Dargaggoota irratti yeroo baay'ee kun kan mul'atu. Waan baay'ee si gaddisiisu yeroo tokko dirree kubbaa miilaa keessatti miila taphattoota yeroo dhungatan argine, kophee isaanii yeroo dhungatan argineera. Miila Kiristaanoo Roonaaldoo nama dhungatan argeera. Gadi jedhanii kophee isaa kan dhungatan. Kan isaan uffatan adda baatee yookaan maalayaa yeroo jedhamu amma Roonaaldoo har'a jedhama addunyaa kana gubbaratti daataan taasifamee nama biiliyeena tokkotu isa hordofaa jedhama. Dhaggeeffadhu. Nama biiliyeena tokkodha dhiyoo kana ba'e daataan kun. Staatiksii kana keessatti nama biiliyeena tokkotu hordofaa jedhama. Kun maaliif ni hordofu? Maalayaa inni yookaan immoo adda baatee isaa sana uffatee isa sana dhungata laa shurraabii sana fudhatee akkanatti ofitti qabee akka nama garaacha gaalaa keessa bishaan rakkatee cuunfuu sanatti akkasittiidha kan inni dhungatu. Fannoo Roonaaldoon hin du'aa boru. Biyyeedhaam inni namadha. Kana gochuu keetti hin gaafatamtaam nama waaqessaa jirta waan ta'eef. Kan Kiristoos garuu kan waaqaatti qabannee kan dhungannu kanaaf nuti har'as hin dogoggorre borus hin dogoggorru sirriirra jirra. Maaliif? Ortodoksii jechuun hiikni ishee maalidha? Sirriidha. Daandii dhugaati. Daandii fannooti. Daandii samiitii. Kanaatiin yoo gabaabsinee waan itti dabaltuu qabaatu. Yaadota babbareedoodha akkasii nuuf kaastan dhimmoota fannoo wajjin ol qabsiistanii. Anis waan asirratti dabaluu barbaadu gama biraatti osoo hin ce'in duratti gara gonfaatti osoo hin deemin duratti yaada qulqulluun Qeerloos kaase sanarratti yaadan dubbachuu barbaadu. Maal jedhan abbaan kun dubbiiwwan waa'ee Kiristoos ol kaasan manni kiristaanaa keenya ol qabdi jedha. Dubbii waa'ee Kiristoos keenya dubbatu hundumayyuu manni kiristaanaa keenya ol qabdi. Dubbii fannoo immoo garuu jedha hundaa olitti kan isheen ol qabdudha. Waa'ee fannoo Kiristoos. Kanaaf guutuu irratti agarraan. Kanaaf qulqullichi Phaawulos iyyuu jedha. Ani fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos isaan ala waan ittiin of jaju ittiin boonu hin qabu jedhaniiti kan isaan dubbatan. Kanaaf nuti sarara kiristaanummaa keenya keessatti fannoo Kiristoosin ala waan ittiin of jaju hin qabu. Waan ittiin boonu hin qabu. Isa ittiin addunyaan ittiin nuti addunyaa fannifamna addunyaan nuti ittiin fannifamna. Nu biratti jechaadha. Fannoodhaan waan ta'edha. Kan ittiin addunyaa ittiin waanne fannoodhaan. Kan ittiin addunyaan ittiin booji'amte fannoodhaan. Har'arra ta'e malee mana baadiyyaa keessatti mana citaa agarteetta gubbaa gubbaarratti. Fannoo jira. Asuma mana kiristaanaa keessatti yoo deebinu awwaalcha irratti. Maarree. Fannoo jira. Duutee mana kiristaanaa fannoo jira. Morma keenya fannoo jira. Fannoon bakka hundaarra jira jechaadha. Kanaaf nuuf of jajuun keenya
fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Dhugaa fayyinaati. Dhugaa fayyinaatis waan ta'eedhaaf. Kanaaf waa'ee fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ala kanaa yoo hubannu dhumarratti qaacessuudhaaf foonii darbuudhaaf waa'ee fo'aa halluuwwan fo'aa wajjin. Mee guduun fedhameeti mee guduun fi gaafa Sabiinsaa fannoonni kan isheen ittiin guduunfamtee morma keenya teessu fo'aadhaan. Fo'aa kana wajjin hubannaa akkamii qabna? Kan jedhu yoo kaasnee ilaallu keessumattiyyuu fo'aa gosa lamadha kan itti fayyadamaa jiru mana kiristaanaa keenya keessatti. Namoonni hedduun hiika garaa garaatti kennuu danda'u. Kallattii siyaasa adda addaattis fudhachuu danda'u. Garuu manni kiristaanaa keenya hiika akkamii kenniti? Siyaasa keessa dhimma hin qabdu kaashee. Waan ta'eef. Siyaasa ol. Siyaasaan olidha. Isaan olidha manni kiristaanaa. Isa kanaafi hiika akkamitti kenniti kan jedhuudhaaf jalqabumaa namni tokko guyyaa 48tti gaafa cuubamu fo'aa halluu gosa sadiirraa fo'ameetutti kaa'ama. Fo'aan sun halluu diimaa, gurraachaa fi adiidha. Fo'aan kun sadan bakka tokkotti walitti fo'ameetti kan inni jiru. Fo'aa sana tokko tokko isaa hiika isaadhaan yoo ilaallu kallattii lamaan ilaaluu dandeenya. Hiika sachaa cuuphaa mucummaa sillaasee irratti fayyadamu kana jechaadha. Hiika isa jalqabaadhaan gurraachi waaqayyoo safara kan hin qabne ta'uusaa, kan bira hin gahamne ta'uusaa. Fakkeenyaaf dukkana fudhadhu. Dukkana bira geessu gahuu hin dandeessu. Safartee amma manni bal'atu beekuu hin dandeessu. Waaqayyoo amalummaa isaatiin namni kamiyyuu bira gahuu kan dandeenye. Safara kan hin qabne ta'uusaa, madaala kan hin qabne ta'uusaa kan ittiin hubannudha. Diimaan immoo halluun diimaa waaqayyoo ilmi nama ta'uudhaan ilma namaadhaaf wareegamuusaa, dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasuusaa, aarsaa dhiigaa dubbii fayyinaa keessatti jiru sana jechaadha. Isa kan nuuf agarsiisudha. Adiin immoo waaqayyo qulqulluu adda ta'uusaa kan nuuf ibsudha. Qulqullummaa waaqayyoo gonka kan ta'e, qulqullummaa waaqayyo gonka kan ta'e. Sababiin isaa qulqullummaan warra kaanii fudhatamuu kan danda'u, kennuu kan danda'udha. Waaqummaa irraas qulqulluu irraa kennama. Abbaan maddaa qulqulluu kanaaf kan ta'e waaqayyoodha. Isaaniif kan kennu waaqayyoodha. Eenyuuf qulqullootaaf qulqullummaa kan kennu jechaadha. Garuu qulqullummaan waaqayyo gonka ta'uusaa halluu kanaan ibsiti manni kiristaanaa. Karaa hundumaan hin barsiisne. Hin barsiiste jechaadha. Hiika qaba. Gama biraa hiika akka biraatti gaafa dhumnu immoo icciitii sillaasee barsiisu. Sababiin isaa namni tokko gooftaan keenya fayyisaa Yesuus Kiristoos deema maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu jechuudha cuubaa duuka bu'oo tokko taasisaa jira. Egaa namni tokko gaafa mucummaa sillaasee fudhatu morma isaa irratti sillaasee barsiisaa jira. Jalqaba irratti daa'imni asirratti barsiisaa nama laggaasuu barbaade daa'imni guyyaa 48 cuubamu. 48tti dubbachuu hin danda'an daa'immanii. Hin danda'an. Abbaa kiristinnaa yookaan immoo abbaa isaaniif quba qabu jedhamu jira. Abbaan kiristinnaa kun kan dhufe Simoon Aragaawii irraa dhufe akkanumaan hin dhufne. Simoon dubriin maadam mucaashee hammattee Kiristoos mana qulqullummaa dura gaafa dhaabbatte irraa fuudhee maal godhe? Hammateera. Maqaan abbaa kiristaanummaa fi haadha kiristaanummaa jedhu kunis achirraatii dhufe. Maaliif? Seelomeen wajjin jirti Simoon achi jira. Kanaaf abbaan kiristaanaa fi haadha kiristaanaa kan jedhu yaaduma lafaa kaasnee dhufu. Amma kaachirratti maaltu ta'e? Yeroo kana amma maal kaaste achirratti waa'ee maalirra jira? Waa'ee fo'aa morma keenyatti keewwan wajjin wal qabsiisne jechaadha. Yeroo sanatti maaltu jedhama? Abbaan kiristaanummaa mucaa sanaaf abbaa kiristaanaa kan ta'uu fi kan quba qabu haadha dubartii soo ta'e dubartiidhaaf durba miti. Dhiiraaf immoo dhiiradha. Yeroo sana maal jedhu yaa seexana singana yaa seexana singana yaa seexana sigana jedhamee daa'ima sana kallattii afran naannessu beekta. Seexana ganneet kirrii sana yeroo fudhannu ilmummaa waaqayyoo sillaasee sada fudhanneerra akka jedhu qaba. Kun immoo karaa biraatiinis waa'ee sillaasee barsiisa. Waa'ee sillaasee barsiisa kan jettee fankaase. Sababiin isa gurraachi abbaa kan fakkeeffamudha. Diimaan ilmaan kan fakkeeffamudha. Sababiin isaa ilmi wareegummaa gara biyya lafaatti dhufee mul'ateera waan ta'eedhaaf. Adiin immoo hafuura qulqulluudhaan kan fakkeeffamudha. Ilaali egaa asirratti sillaasee akkamitti barsiisa? Tokkummaa fi sadummaa akkamitti barsiisa kan jedhu. Halluun kun halluu sadiidha. Halluun sadan kun garuu fo'aa tokkittiidha. Oyitti maramaniitti keessaa jira fo'aa tokkoon. Kanaaf sillaasee gaafa jennu abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Sillaaseen maqaadhaan sadiidha. Qaamaan sadiidha. Garuu waaqummaadhaan tokkodha. Amalaan tokkodha. Bulchuudhaan tokkodha. Geggeessuudhaan tokkodha. Uumuudhaan tokkodha.
Tokko kirri sun tokko ta'uusaa tokkummaa waaqa Sillaasee kan ibsudha. Sadii ta'uu sadummaa Sillaasee kan ibsudha. Kana kan barsiistudha manni kiristaanaa. Gurraacha kaastee sana keessatti namni tokko gurraachi akkamitti abbaa ta'a kan jedhu kaasuu danda'a. Abbaa ta'a kan jechuu danda'a. Amma kitaabni maal jedha? Namni tokko Waaqayyoon kan argee hin jiru hammannaa isaa keessa kan jiru ilma isaatu waa'ee isaa nutti seenesse malee jedha. Abbaan duumessa keessa jedhe duumessa keessa waan jiru hin argitu. Hin argitu eegaa. Tokkoffaa immoo Oromoo maal jedha gurraacha garaa garbaa jedhee dubbata. Gurraacha garaa garbaa jechuun kan hin mul'anne hundumaa kan baatu. Kan baatu. Waaqayyoon immoo wareegamummaadhaan dhiigaan kunoo dhufeera. Iccitii Sillaasee iccitii fuudhummaa gaafa awwaala bira dhaqxe fannoo irratti fannoon mallattoo ta'us hamma du'aa ka'umsaatti Kiristoos wajjin fannoodhaan deemna daandiin deemsichaa daandii fannooti dhugaa. Ta'uusaa kan nu barsiisudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo egaa inni kun halluu isaa gosa sadiidhaan fo'amee bakka tokkotti mormatti kaawwata. Adii sun immoo qulqulluu gugeedhaan fakkeeffamudha. Gama halluu kan biraatti yookaan immoo fo'aa kan gurraacha qofaatti. Sababiin isaa gurraacha qofaadhaan ni taasifanna. Kunis hiika mataa isaa qaba. Callisnee miti kan gurraacha qofaadhaan taasifanna. Sababiin isaa jalqaba kiristaanummaan dhiphinadhaa, gidiraadhaa, rakkinadhaa jenneera. Rakkina gaafa jennu garuu fidhee rakkina kan taane balballi rakkina keessaatti hin ba'an ifatti deebina dukkana keessa. Isa kana beekuun jira. Biyya lafaatti gaafa jirru rakkatu ni ifatu jedhe gooftaan keenya Fayyisaa Yesuus Kiristoos. Aroon akka jedhu kiristaanummaa jireenya isheetti rakkina osoo hin taane jireenya kiristaanummaa biyya lafaatti dabarsinu jireenya rakkinaa jireenya gardoodha. Kan nu rakkisu immoo jedha warra fannoo hin baanne. Warreen fannoo hin baanne. Isaanidha kan nu rakkisu kan nu qorochaa. Kanaaf jireenya sana keessatti gurraachi kan itti gidiraadhaan ibsama yeroo baay'ee. Gurraachi maaliidhaan ibsama? Gidiraadhaan ibsama. Egaa ati gidiraa sitti dhufuuf jiru, rakkina sitti dhufuuf jiru, mo'achuu akka qabduuf kiristaana gaafa taate gaafa kiristaanummaa fudhattu rakkinni gidiraan sun hunduu jireenya kee keessatti gara fuulduraatti si mudachuu waan danda'u isa kana keessa oofsii darbii kan jedhu hiika qabu waan qabu gurraacha kana mormatti taasifannaa jira. Kanaaf abboon mana kiristaanaa keenya wantoota hundumaa kallattii adda addaadhaan hiikanii akka nuuf galutti. Bifa kanaan kan isaan nu barsiisanii walumaa galatti gaafa jennu amma gurraacha kana gaafa kaastu fannoo gubbaa irratti Kiristoos fannootti fannifameera. Yeroo fannifamee jirutti addunyaan ni dukkanoofte jedheera. Addunyaan kun dukkanoofte dukkana kanarratti maaltu jira? Fannootu jira. Argitee? Hin mul'atu jechuudha qaamni kun jechuudha. Kanaaf dukkanni kirriin gurraachisu maal jechuudha? Addunyaa dukkanooftuu kana keessaatii baanee dukkana sana keessaatii gara ifa dinqisiisatti jedhamee jira. Dukkana dimimmisaa sana keessa gara ifa dinqisiisatti kan sin baase jedhamee kan dubbatame. Aduun yeroo dukkanoofte, addeessi yeroo dhiiga uffatte, urjiin yeroo harcaate hundumtuu sodaatanii deemanii fannoo jala garuu kan dhaabbatan jiru jedhamee dubbatan. Yeroo sana maal jedhamu? Fannoo sana jalaatis jedhe qulqullummaa Teewus namoota 1,000 gadi ta'an 500 ol ta'an awwaala keessaa diiganii ba'an gara magaalittis ol galanii namoota baay'eetti mul'atan. Du'a keessa kan ittiin baanu dukkana doofummaa tokko dukkanni gurraachi doofummaa. Doofummaa keessa gaafa ba'aa deemnu eenyu argina? Waaqayyo argina. Waaqayyo isatti daandiin qaroominaaf daandiin qaroomina dhugaa warra fannoo baateen akka argame ragaan dhimbibbaa keenya isa kanadha. Egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota miidiyaa Sootiriyaa biyya keessaa biyya alaa teessanii qophii keenyaa qophii utubaa dhimbibbaa jedhu keessatti manni kiristaanaa maal isheenii eenyu isheenii akkamitti barsiisti maal barsiisti maddi ishee maali kitaaba qulqulluu bu'uura godhatti moo yaaduma dubbatti kan jedhutiin egaatii kanaatiin dhimbibnaa hardhaa barsiisaa guutamaa gobanaa wajjin egaatii dhimma fannoo kaasnee fannoon maalidha hiikni isaa bara kakuu moofaa yookaan immoo dhaloota Kiristoosiin dura eessatti jalqabee akkamitti hiika maalii qabaa bara durii sana akkam ture bara keenya keessa akkam jira mormatti maaliif hidhannaa maaliif dhungannaa maaliif foonee uffannaa mormatti maaliif godhannaa waan hundumaa isaa keessatti egaatii garba guddaa keessatti waan isin barbaachisu egaa aduun hamma nu barbaachisu ho'ifanna bishaan isa barbaannu garba keessatti dhugna malee garba hundumaa fixna miti. Aduu hundumaa nuti ho'ifatameti hamma nu barbaachisuudha. Sana keessa simbiraan geenye jirra. Isinis waan baay'ee waan guddaa akka irraatti hubattan yaadota lama dhabii keessatti baatanii dhugumatti fannoo maaliif akka dhungannu maaliif akka hidhannu hiikni isaa maal akka ta'e mallatteeffachuu maal akka ta'e
waan baay'ee akka hubattan abdii guddaa qabna. Kuni qophii miidiyaa Sootiriyaatiin sinii darbu qophii utubaa dhimbibbaati. Dhimbibbaa biraatiin hanga walitti deebinutti isin warroota darban warroota badan deebistanii warroota fagaatan immoo dhiyeessitanii fannoo akkamitti mallatteeffachuu akka qabdan hiikni dhungachuu isaa maal akka ta'e beektanii jireenyaan akka jiraattan jireenyaan akka jiran Waaqayyo nu haa gargaaru. Hanga dhimbibbaa keenya yeroo biraatiin walitti deebinutti galanni Waaqayyo Abbaaf, galanni Waaqayyo Ilmaaf, galanni Waaqayyo Hafuura Qulqulluuf, galanni Dubree Maariyaamiif, galanni fannoo Gooftaa ittiin fayyinee fi hanga sagantaa keenya biraatiin walitti deebinutti nagaatti.